Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruuftu har'a kan waliin ilaalu unit summary kan unit 1 waliin ilaalla. Haga xumura video kanaatti na waliin tura. Scale is a set of a number amount etc used to measure or compare the level of something. Scaling jechuudha lakkoofsa akkasumallee amountii waa tokko measure ittiin gochuuf yookiin compare ittiin gochuuf ittiin wal madaalchisuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. There are 4 type of measurement scale. Measurement scale gosa 4tu jiru jechuudha. Isaanis nominal, ordinal, interval and ratio. Isaan kana jiru jechuudha. Nominal scale, ordinal scale, interval scale, ratio scale isaan kana jiru. Waliin ilaallee ture jechuudha videoowwan darban keessatti. In physics most of the scale are ratio scale. Physics keessatti baay'inaan kan nuti ilaallu physics keessatti kan arginu jechuudha ratio scale dha. Measurement is a comparison of an unknown quantity with a known one standard unity. Safara jechuun maala wal madaalchisuu jechuudha. Wanta beekamuu fi wanti hammi isaa beekamuu fi wanti hammi isaa hin beekamne wal madaalchisuu wal bira qabu jechuudha. Safara gaafa jennu. Standard unit are conventional unit which are used to measure physical quantity scientifically. Egaa standard unit kan jennu scientifically kan irratti walii galame jechuudha. Kan irratti walii galame fakkeenyaaf fudhatan kan leengizii meetiradha. Meetirri sun kan irratti walii galamedha jechuudha. Traditional measuring used are not exact and have no standard. Egaa kan aadaa jechuudha. Safarri aadaa not exact miti, sirrii miti jechuudha. Akkasumallee standard miti. Standard miti. Prefixes are used to simplify the description of physical quantity that are very big or very small. Prefix maxxantuu dura jechuudha. Kan akka tera, giga, mega ni jennu sun jechuudha. Maxxantuu duraati jechuudha. Kan akka micro, kan akka nano san jennu sun maxxantuu duraati. Isaan kun isaan maal jechuudha? Lakkoofsa baay'ee guddaa ta'e yookiin baay'ee xiqqaa ta'e ittiin barreessuuf jechuudha. Gabaabsinee ittiin barreessuuf kan itti fayyadamnudha. Quantities that can be measured directly or indirect are known as physical quantity. Egaa wanti safaramu tokko jechuudha yookiin kallattiidhaan yookiin alkallattiidhaan safarama jechuudha. Kun maani physical quantity jenna jechuudha. Fakkeenyaaf kan kallattiidhaan safaramu leengiziin kallattiidhaan safaramu. Akkasumallee timing kallattiidhaan safarama, temperature kallattiidhaan safarama. Kan kallattiidhaan safaramne immoo fakkeenyaaf force, acceleration, velocity, speed isaan kun kallattiidhaan safaraman. Walumatti maal jedhamu jechuudha isaan kun kallattiidhaan safaramanis alkallattiidhaan safaramanis maal jedhamu physical quantity jedhamu jechuudha. Physical quantity are characteristic or property of an object that can be measured or calculated from other measurements. Egaa physical quantity jechuudha measure ta'uu danda'u akkasumallee calculate ta'uu kan danda'anidha jechuudha. Physical quantity are classified as fundamental or basic physical quantity and derived physical quantity. Physical quantity jechuudha bakka lamatti kan isaan qoodaman. Innis fundamental yookiin immoo yookiin fundamental jechuu dandeessu, basic yookiin fundamental jechuun tokkuma. Fundamental or basic physical quantity and derived physical quantity. Fundamental fi derived physical quantity jedhamee qoodamu jechuudha. Physical quantity. Length, time, mass, temperature, current, amount of substance and luminance intensity are fundamental quantity in science. Isaan kun torban isaanii kun jechuudha basic physical quantity dha jechuudha. Warreen qaamolee safartamoo bu'uuraati jechuudha. All other physical quantity are derived physical quantity. Warreen kanaan alaamoo jechuudha. Warreen torban kanaan alaamoo derived physical quantity. Maal jechuudha?
shallagamoo isa jennu jechuudha. Qaamolee fiizikaalaa safartamoo shallagamoo. Qaamolee fiizikaalaa safartamoo shallagamoo jechuudha. Inni itti aanu immoo meetir, second, kilogram, kelvin, ampere, mole and candela are fundamental basic unit. Isaan kun isaaniif SI unit jechuudha. SI unit isaaniiti kun. Meetirri kan lengziiti, secondiin kan timeiti, kilogramiin kan maasiiti, kelviniin kan temperatureati, amperiin kan currentiiti, moliin immoo amount of substanceidha, candelaan kan luminous intensityidha jechuudha. Isaan kun SI unitidha isaan kun. Physical quantity can be categorized as vectors or scalar. Physical quantity jechuudha. Isaanis akkas qoodamuu danda'u jechuudha. Maali? Scalarii fi vectoriitti qoodamuu danda'u physical quantity. Meter, kilogram and second are SI unit of length, mass and time representatively. Meter jechuudha. Kan lengzi SI unitiin isaa meetiradha. Kan maasii immoo kilogiramadha. Kan time immoo maalla secondidha jechuudha. SI unit can be converted to non-SI unit and vice versa. Maani SI unity warreen ta'an jechuudha gara non-SI unitiitti jijjiiruun ni danda'ama. Akkasumallee non-SI unity immoo gara SI unitiitti jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. End of unit question and problems kan jedhu kana waliin haa hojjennu. Paartii tokkoffaan maal jedha? Multiple choice jedha. Gaaffii tokkoffaan which of the following scale allow addition, subtraction, multiplication and division? A. Nominal scale, ratio scale, ordinal scale, interval scale. Kamtaa jechuudha as keessa baata jechuudha ratio scale. Lammaffaan immoo which of the following is not a fundamental physical quantity? Maal ta'a? Temperature, density, time, mass. As keessa density ta'a jechuudha. Kan hin taane waan ta'eef jechuudha baata. Sadaffaan immoo the SI standard of time is based on the daily rotation of the Earth, the yearly revolution of the Earth about the Sun. C. 919263170 times the period of vibration of radiation from the cesium 133 atoms. A precision pendulum clock. Malta C ta'a jechuudha. Arfaffaan which one of the following is derived SI unity? Derived SI unity kan ta'e isa kamidha? A second, B joule, C kilogram, D kelvin. Baata jechuudha joule. Shanaffaan nanosecond maanni kan faana wal qixaadha jechuudha. As keessa nanosecond isaan kana keessa isa kan faana wal qixa baa faana wal qixa 10 the power of negative 9 faana jechuudha. Jaffaano which one of the following meter provides a more reliably measurement of time in daily life activity? A. Looking the rotation of star in the sky using the digital watch, looking the position of shadow of tree, looking the position of the sun on the sky. Malta baata jechuudha. Baata. Torbaffaan
which one of the following pair of physical quantity has the same units? Displacement and the distance, mass and force, speed and acceleration, volume and area. Maal ta'a jechuudha? A ta'a. Displacement, distance. Maala tokkuma jechuudha. Unitiin isaanii tokkuma. Saddeettaffaan how many minutes in 3 hour plus 10 minutes plus 120 second. Maal ta'a jechuudha as keessa? Maal gootu? Ishii kana gara miniitiitti jijjiirtu. Ishii kana gara miniitii jijjiirtu 3 hour isheettu kan sana booda ishii kanas gara miniitii jijjiirtu sana booda walitti hidhaatu jechuudha. Sana booda meeqa argattu? Daara kan jiru kan argattu 192. Inni taanu salgaffaan if the mass of a body A, B and C are 2 ton 100 kilogram and 1 kilogram representatively, then the total mass of the body is maal ta'a? Maal gootu gaa? Gara maali jijjiirtu? Gara kiloogiraamaatti jijjiirtu jechuudha. Toonii kana gara kiloogiraamaatti jijjiirtu sana booda isaan kana walitti hidhaatu. Meeqa argattu? Baarra kan jiru kan argattu jechuudha. Baata. Why are fundamental physical quantity different from derived physical quantity? A. Fundamental physical quantity are derived from the derived physical quantity. B. Mala. Derived physical quantity are derived from fundamental physical quantity. C. Derived and fundamental physical quantity has no relation. D. All are answer. Maal ta'a jechuudha? Baa ta'a jechuudha. 11ffaan which of the following would describe the length that in 2 times 10 the power of negative 3 of meter. Maal ta'a jechuudha? Caata. 12ffaan which quantity is a vector? Maal ta'a? Vectorii kan ta'es keessaa forceidha. 13ffaan which one of the following list is a set of scalar quantity? A. Length, force, time. B. Length, mass, time. C. Length, force, acceleration. D. Length, force, mass. Maal ta'a as keessaa? Baa ta'a. Paartiituun immoo maal jedha? Write true if the statement is correct and false if the statement is wrong. Kan sirrii ta'e true jettu, kan sirrii hin taane immoo false jettu jechuudha. Tokkoffaa maal jedha? Second is a device used to measuring a time. Secondiin device miti. Meeshaadha secondii meeshaa miti. Kanaafuu falseidha. False. Lamaffaan candela is a derived physical quantity. Kunis falseidha. False. Maalifi luminous intensity. Luminous intensity jechuu qaba. Candela jechuun qabu asitti. False ta'a. Sadaffaan the unit of force can be derived from the unit of mass, length and time. Kun truudha jechuudha. Arfaffaan 1 kilogram is 100 meter. Falseidha kun. Arfaffaan for every large or
every small number prefix are used with SI unit. Malta? True. True ta'a. Jaffan? Scalar quantity can be described by its magnitude and direction. False dha kun. Paartii sadaffaan short answer questions jedha. Gaaffii tokkoffaan what is the difference between interval scale and ratio scale? Garaagarummaa interval scale fi ratio scale gidduu jiru jechuudha. Innis maanni interval scale lack true 0 point, but ratio scale has a true 0 point. One cannot multiply or divided unit in interval scale. However, it is possible to multiply and divided unit in the ratio scale. Kun garaagarummaa isaaniiti jechuudha. Garaagarummaa ratio scale fi interval scale jechuudha. Gaaffii lammaffaan how many seconds are there in 12 hours? Sa'aatii 12 keessa jechuudha. Sa'aatii 12 keessa sekondii meeqa jira? Meeqadha? 43 fi 200 sekondii jira jechuudha. 43 fi 200 sekondii jira. Gaaffii sadaffaan what is measurement? Measurement jechuun wanti hamma isaa beekamuu fi wanti hamma isaa hin beekamne wal bira qabanii wal madaalchisuun maal jedhama jechuudha? Measurement jedhama jechuudha. Irra deddeebiidhaan waliin ilaalleetti turre waa'ee measurement jechuudha. Hagas mara kan isin rakkisu miti. Ol deebitaniis ilaaluu dandeessu. Arfaffaan immoo what is the difference between traditional measuring unit and scientific measuring unit? Egaa traditional jechuudha inni aadaa jechuudha. It is not standard. Sirrii miti jechuudha. Inni kun immoo it is not exact kan ta'edha jechuudha. It is not exact kan ta'e traditional measuring jechuudha. Scientific measuring immoo it is exact kan ta'edha. Sirrii kan ta'edha jechuudha. Standardii kan qabudha jechuudha. Gaaffii shanaffaan define the following term. Meter, second, kilogram, length, time, mass, physical quantity, derived physical quantity, fundamental physical quantity, scalar physical quantity, vector physical quantity. Isaan kana tokkoon isaa ibsaa jedha. Define godhaadha. Egaa hunda isaa kanayyuu ol deebitanii kitaaba keessanirraa ilaaluu dandeessu. Meetira maal akka ta'e waliin ilaalaa turre waan ta'eef. Secondiin, kiloogiraamiin, leengiziin, taayimiin, maasiin, physical quantitiin, derived physical quantity, fundamental physical quantity, scalar quantity, scalar physical quantity, vector physical quantity isaan kana hunda isaa ol deebitanii kitaaba keessanirraa ilaaltanii barreessuu dandeessu jechuudha. Define gochuu dandeessu. Hagas mara kan isin rakkisu miti waliin ilaalaa turre waan ta'eef jechuudha. Jaffaan which SI unit would you use for the following measurement? The length of a swimming pool, the mass of the water in the pool, the time it's taken is swimming to swim the lap. As keessa gaa unity nuti SI unity nuti itti fayyadamnu jechuudha. Kan isa kanaa maal ta'a? Meetira ta'a. Kan isa kanaa meetira ta'a. Kan isa kanaa maal ta'a? The mass of the water in the pool kun immoo kiloogiraama ta'a. Caarra kan jiru immoo maal ta'a? Sekondii ta'a jechuudha. SI unity sekondii ta'a. Gaaffii torbaffaan which instrument is used to measure the thickness of a sheet metal? Maanni meeshaa nu gaafatame. Meeshaa meetaalii thickness isaa ittiin safaruuf gargaaramnu maanni jedha. Meetaalii xiqqaa ta'e jechuudha. Sibiila wayii fudhachuu dandeessu. Sibiila baay'ee xiqqaa ta'e thickness isaa safaruuf kan itti gargaaramnu meeshichi maanni jedha. Maal jechuudha? Bernary caliper.
Verneri caliper. Verneri caliper. Saddeettaffaan immoo write some safety rules. Egaa waliin ilaallee turne safety rules illee ta'an barreessuu dandeessu. Ol deebi'ee yoon isin yaadachiisu. Asii barreessuu dandeessu jechuudha. As keessaa safety rule warreen ta'an as keessaa muraasa barreessaa isiniin jira. As keessaa muraasa barreessuu dandeessu isin. As keessaan kana jechuudha. Isaan kana keessaa muraasa barreessuu dandeessu. Gaaffii inni itti aanu gaaffii meeqaffaadha? Gaaffii salgaffaadha. Give 3 example of scalar and vector quantity. Egaa fakkeenya kan ta'an jechuudha. Fakkeenya kennitu vector quantity fi scalar quantity. Scalar quantity kan ta'an akkan akka length, mass, time, speed isaan kun maal? Scalarii maalidha? Kallattiidhaan kan hin ibsan magnitude qofaan ibsamu jechuudha. Kallattii qofaan kan ibsan. Vectorii kan jennu immoo maaliif directionii fi magnitudeedhaan ibsamu. Inni kun magnitude qofaan ibsama scalariin jechuudha. Kan scalarii immoo fudhattan force fudhachuu dandeessu, momentumii, accelerationii, velocity isaan kun warreen amma maqaa dha'e kun vector quantity dha jechuudha. Inni itti aanu workout problemidha. Maal jedha? E1 of the pounds of the beam balance the mass is 3 kilogram, 900 gram, 90 gram, and 19 gram and 5 gram are placed. What amount of mass should be placed on the other side of the beam balance to make it balanced? Egaa maal jechuudha? Beam of balance fakkeenya isiniifan kaasa. Beam of balance dhaati fudhadhaa kana. Egaa balance gochuudha qaba egaa. Asirratti tarii isinii kaasuu dhiisuu mala. Kan akka madaala hangaatti fudhadhaa. Suuqirrattis argamu jechuudha. Isa akkasitti fudhadhaati. Maanni 3 kiloogiraama 990 5 kiloogiraama karaa gar tokko irra keessaniitii jirtu. Karaa gar tokko irra keessaniitii jirtu. Yeroo asiin karaa gar tokko irra keessan maal ta'a? Asiin gadi jedha jechuudha. Asiin immoo maal jedha? Ol ka'a. Kanaafuu kan baalaansii isa gochuu danda'u dhufee qixa kanaa dhufuu danda'u wal qixa kan dhufuu danda'u meeqa yoo irra gootanidha jedha. Karaa biraatiin jechuudha. Meeqa irra gootan jechuudha? Giraamaanis hin keessu yookiin kiloogiraamaanis hin keessu jechuudha. Isaan kana qixa isa kanaa ta'uu qaba. Asiin meeqa irra taa'eera jechuudha? Isaan kanatu irra taa'eera. Warreen asitti maqaa dhoofne kana jechuudha. 3 kiloogiraama, 900 giraama, 90 giraama fi 5 giraama asiin irra taa'ee jira. Asiin kan irra taa'u qixuma isa kanaa ta'uu qaba. Maal ta'uudhaaf? Wal qixa ta'uudhaaf. Asitti ishiin kun wal qixa ta'uudhaaf jechuudha. Baalaansii gochuudhaaf. Kanaafuu isaan kana walitti idaaneet isaan as gubbaa kanarraa jechuudha. Walitti idaaneet giraamaa fi kiloogiraamaan keenya jechuudha. Yeroo walitti daatan isaan kana meeqa ta'a? Ishii kiloogiraama kana gara giraamaatti deeffattu. Yeroo walitti daatan meeqa ta'a jechuudha? Gama lamaaniinu maal ta'a? Yeroo hojjennu 3 kiloogiraama ida'uu 900 900
giraama ida'uu meeqaati? 90 giraama ida'uu meeqaati? 5 giraama mitiire? Yeroo walitti daatan kun meeqa dhufa? Walii galatti jechuudha. Maasiidha gaa kun amma. Maasiin isaa kanadha walii galatti jechuudha. Yeroo kana walii galatti daatan meeqa ta'a? Maasiin wal qixa 3,000 egaa ishii kana gara maalii jijjiirtu? Gara giraamaatti jijjiirtu. Gara giraamaatti yeroo jijjiirtan meeqa ta'a kuni? 3 kiiloogiraam jechuudha. 3 kiiloogiraam gara giraamaatti yeroo jijjiirtan 3,000 giraama ta'a. Kanaafuu 3,000 giraama ida'uu 900 ida'uu 90 ida'uu 5 yeroo walitti daatan meeqa ta'a? 3,995 giraama ta'a jechuudha. Kiloogiraamaan immoo yeroo keessan meeqa ta'a? 3 wal qixa jettu asitti wal qixa 3.995 kiloogiraama kana ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan. For each of the following symbol, write out of the unit in full and write what power of 10 it represents. Micro and birmo mg jedha. Kana jechuun miiliigiraamii jechuudha. Miiliigiraamidha. Kanaafuu asitti maayikiroograamiin maal ta'a jechuudha? Maayikiroograam jechuun 10 the power of meeqadha? 10 the power of -6 dha. Kanaafuu an A jechuudha. 10 the power of maal gootu? 10 the power of -6 maal ta'a? Giraama ta'a jechuudha. 10 the power of -6 giraama ta'a. Kan isa kanaa immoo miiliigiraam jechuun 10 the power of -3 dha. Kan baarra jiru immoo jechuudha 10 the power of -3 giraama ta'a. Akkasiin hojjettu jechuudha. Sadaffaan. Gaaffii sadaffaan. The doctor went to know the age of his patient and asked him how old he is. The patient replied that he is 25 1/2 years old. What is the age of his patient in months? Maalla doktoriin jechuudha nama yaalu yookiin nama dhukkubsatu jechuudha. Umurii isaa baruu barbaade. Umurii isaa baruu barbaade doktoriin ni gaafate jechuudha. Dhukkubsataa sana gaafate. Dhukkubsataan sunis maal jedhee deebiseefi 25 tokkorra lammaffaa jedhee deebiseefi 25 irra tokkorra lammaffaa inni jedhe kun ji'aan meeqadha? Manzii gara manziitti yeroo jijjiirtan gara ji'aatti yeroo jijjiirtan meeqadha jedhee isin gaafata. Kanaafuu akkamitti hojjettu jechuudha. 1 year equal to meeqadha? 365.25 dayidha. Day waggaan tokko jechuudha 365.25 dayidha jechuudha. Kanaafuu amma 20 akkamitti hojjenna jechuudha. 25 tuqaa 5 ta'a miti egaa tokkorra lammaffaa jechuun gaa asitti tokkorra lammaffaa jechuun tuqaa 5. Kanaafuu 25 tuqaa 5 ta'a jechuudha kun 25 tuqaa 5 jenna jechuudha. Kanaafuu 25 tuqaa 5 immoo 25 tuqaa 5 wal qixa xaa jenna. Qaxxaamura baay'ifna jechuudha. Qaxxaamura yeroo baay'ifnu maal godhaa? 1 year times maalla xaafaana baay'istu wal qixa jechuu 25 tuqaa 5 baay'isu meeqa? 365 tuqaa 225 day jettu. Day jettu sana booda xaa barbaaduuf xaa qubaatti hambifachuuf jechuudha. Maal gootu? Waggaa tokko ofirtu 1 day 1 year 1 year 1 year dhaafirtu gama lamaaniinu 1
year. Asiinis illee akkasuma. Asitti ishiin kun yeeriidha. Dagatinaa iddoo kana ishiin kun jechuudha. Yeer jechuun dagatinaa asitti. Yeer jedha. Asitti illee yeer jedha. Waayin barreessa. Asitti yeer jedha. Asitti yeerii jedha. Asitti hin dagatinaa yeerii ta'uu ishiin kun. 25.5 yeerii jechuudha. Sana booda waan yeeriidhaaf irtu gamana maaliinu? Asiin waan yeeriin ni bada. Asiin yeerii ishiin kun yeerii ishee asii kana ni balleessiti. Sana booda xaan qobaatti hafa. Xaan 25.5 baay'isu 365.25 dayii yeroo waliin baay'istan maal argattu? 900 900 taane 9,000 313.85 dayii argattu. Days jettu. Kana argattu jechuudha. Sana booda erga kana arganne guyyoota akkana immoo jechuudha. Guyyoota amma kanaa jechuudha. Gara maalitti deebifna? Gara ji'aatti deebifna jechuudha. Akkam gooneet? 1 month M qofan barreessa. 1 month yookiin MO barreessa. MO 1 month equal to guyyaa meeqaa? Guyyoota 30 ture. Days. Kanaafuu 9,313.85 dayisiin maal goona? Menzii meeqa ta'a kan jedhu xaa jenna. Sana booda qaxxaamura baay'istu. Qaxxaamura yeroo baay'ista maalidha? 30 dayiin guyyaan 30 baay'isuu eenyu faana baay'istu? Xaa faana baay'istu. Sana booda tokko manziin eenyu faana baay'istu sammoo 9,313.85 dayii faana baay'istu. Dayisettu. Sana booda xaa barbaaduuf gama lamaaniin 30 dayiidhaaf hirtu. Asiinis 30 dayiidhaaf hirtu. Sana booda asii dayisiidhaan ni bada. Asiin dayii ishiin kun dayii ishii kana ni balleessa. Maal ta'a jechuudha? Xaan qobaatti ni hafa. Xaan wal qixa maal ta'a? Xaan wal qixa 1 month times meeqadha? Tokko manziin baay'isu 9,313.85 ni baay'istu. Sana booda 30 firtu. Sana booda meeqa argattu? 310.4 ta'a. Kana kan isin argattan. Manzi jettu jechuudha. Manzi jettu. Meeqa argattu? 9,313.85 jechuudha. 30 firtu. Yeroo kana meeqa argattu? Meeqa argattu jechuudha? 310.465 argattu. Kana argattu jechuudha. Manzii kana ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaaffii arfaffaadha. The student went to measure the length of the classroom using a tab meter. The tab meter reads 8 meter and 14 centimeter. What is the length of a classroom in centimeter? Centimeter anu gaafate egaa maal goote jechuudha. Akkamiin hojjettu kana? Ishii kana gara maalii jijjiirtu? 8 meetira jechuudha. Gara seentimeetiraatti jijjiirta. Meeqa ta'a? 800 seentimeetira.
8 seentimeetira. 8 seentimeetira ida'u 40 seentimeetira. Kana yeroo walitti daatan meeqa argattu? Waliigala walitti daatu kana 840 seentimeetira ta'a jechuudha. Maal nu gaafate jechuudha? The student went to measure the length of classroom using tape meter. Egaa barattootatu classroom isaanii maal gochuu barbaadan? Measure gochuu barbaadani. Measure gochuu barbaadani. The tape meter kan ittiin safaran sun immoo kanaa fi 8 meetiraa fi 40 seentimeetira ta'e. What is the length of the classroom? Classroomiin lengziin isaa meeqa ta'a jechuudha? 8 meetiraa fi 40 seentimeetira walitti daatu jechuudha. Seentimeetiraan immoo kaa jedha. Kanaafuu ishii kana ishii meetira 8 seentimeetira kana gara seentimeetiraatti yeroo jijjiirtan 800 ta'a. 800 fi 40 seentimeetira walitti daatan immoo 800 fi 40 seentimeetira ta'a jechuudha. Gaaffii shanaffaan how many minutes are there in 3 days? Guyyaa 3 keessa miniitii meeqa jira kan jedhudha. Akkamiin hojjennaa isaa? One day equal to meeqa ta'a? Guyyaa tokko keessa daqiiqaa meeqa jira? 1440 jira. Miniitii jechuudha. Guyyaa tokko keessa. 3 day keessoo guyyaa 3 keessa immoo ani ta'a jenna. Sana booda qaxxaamura baay'ee. Qaxxaamura yeroo baay'istan tokko day baay'isuu ta'a wal qixa 1440 miniitii baay'isuu meeqaati? 3 days. Sana booda ta'a argachuuf 1 day. 1 day dhaaf hirtuun gama lamaaniinuu jechuudha. 1 day. Sana booda 1 day dhaan ni bada. Asii day ni balleessa. Maal ta'a? Xaan qobaatti ta'a. Xaan qobaatti roofu 1440 baay'isuu 3 meeqa arganna? 4320 miniitii ta'a. Kan argannaa jechuudha. Gaaffii jaffaan if the area of a single ceramic is 0.25 meters square, how many ceramic are used to cover a floor of a classroom whose area is 40 meters square? Maani ceramikiin tokkoon ishee jechuudha. Tokkoon ishee haga kana kan ishiin bal'attu bal'inni ishee. Ceramikii kana immoo mana hundasaa haguuguu barbaanne ceramikii kanaan. Manichi immoo eeriyaan isaa 40 meetira squareedha. Kanaafuu ceramikii meeqatu nu barbaachisaa kan jedhudha jechuudha. Maal goona akkamiin hojjenna jechuudha? Maal gootu jalqaba? Eeriyaan kan eeriyaa wal qixa jettu. Eeriyaan kan ceramikii tokkoon ishee 0.25 meetira squareedha. Eeriyaan kan manaa jechuudha. Meeqadha? 40 miti? 40 meetira squareedha. Kanaafuu ammas maal gootu? 40 meetira square wal qixa 0.25 meetira square baay'isuu xaa jettu. Sana booda maal gootu? Xaa qobaatti hambisuuf 0.25 meetiraaf hirtu. Asiin gama lamaanis 0.25 meetiraaf hirtu. Sana booda asii kun wal ni balleessa. Asii meetira square ni balleessa. 40 meeruu 0.25 xaan qobaatti hafa jechuudha. Asii inni kun jechuudha. Xaan wal qixa meeqa ta'a? 40 meeruu 0.25 meeqadha?
60. Kanaafuu seeraamikii meeqa nu barbaachisa jechuudha. Mana sana hunda isaa seeraamikiidhaan dhochuuf jechuudha. Maal ta'a? Seeraamikii 60 nu barbaachisa jechuudha. Inni itti aanu immoo the distance between sun and the earth is about 1.5 times 10 to the power of 11 meter. Express the distance using prefix. Prefixidhaan kana ibsina jechuudha. Maal gootu kana jechuun 1.5 times 10 to the power of meeqadha? 10 to the power of 11 jedhamtire 11 meetira jedha. Kana prefixidhaan yeroo ibsitan maal gootu? 0.1 baay'isuu 10 to the power of asigaa power ishiin kun ishiin asii kun 0.15 taanaan asii ishiin kun ni dabalti jechuudha. Power ishii ni dabalti. Asii ishiin kun as decimal point ishii kana jechuudha. As yeroo dabarsitan asii ni dabala jechuudha. Poweriin anisa 11 ta'e kun maal ta'a? 12 ta'a. Kanaafuu maal goona? 12 jenna. 12 meetira. 0.15 baay'isuu 10 to the power of 12 meetira jenna. 12 meetira jechuun immoo maanni 10 to the power of 12 meetira jechuun immoo maal teeraa jechuudha. Kanaafuu 0.15 teeraa ta'a. Teeraa meetira ta'a jechuudha. Akkasiin ibsitu. Gaaffii 8ffaan the volume of the earth is on the order of 10 to the power of 21 meter cube. What is this cubic kilometer? Sinimo what is it in cubic centimeter? Gas irratti isa nu kenname kan cubic kilometriidhaan akkasumallee cubic centimetriidhaan meeqadha jedha. Meeqa ta'a jechuudha? Cubic kilometriidhaan yoo hojjennu meeqa ta'a? 10 to the power of meeqa ta'a? 12. 10 to the power of 12 kilo meetira cubii ta'a. Kana jechuun immoo 10 to the power of 12 jechuun meeqadha? Teeraadha mitiire? Teeraa kilo meetira cubii ta'a jechuudha. Cubic centimetriitti immoo yeroo jijjiirru 10 to the power of 27 centimetric cube ta'a. Gaaffii 9ffaan for each of the following write the measurement using the correct symbol for the prefix and the base unit. Isaan kana jechuudha. Prefixidhaan prefix fayyadamuudhaan barreessina jechuudha. Warra asirratti nu kennaman kana. Kan R jiru yoo hojjennu 101 nanosecond jedhamti. Nano jechuun n capital small n dha. Capital small n dha. Kanaafuu n barreessineet second jenna. S barreessuu dandeessu barbaadan seekedhaati barreessuu dandeessu. Akkasitti barreessuu dandeessu barbaadan immoo 101 n second S qofas barreessuu dandeessu. Akkattis barreessuu dandeessu. Inni taan baana. Baana immoo miiligraamiin immoo maal ta'a? M xiqqaadha. Sana booda G barreessitu. Akkasiin barreessitu. Caarra kan jiru immoo 72 giigaan immoo capital G dhamtire. Sana booda M barreessitu meetira kan jedhu jechuudha. Akkasiin barreessitu. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun unit 3 motion in straight line kan jedhu walitti deebina. Nagaan naa tura.